إسانين جنارك كيسة كباي بسا غوفتان إسرائيل بسو غوفتان إسرائيل بسو ددبلي باي فياتا إسانين جنة كراغراتين واقعي نتنبتان ورسيسا إسا تريب بلني فلفني هاتو jalqabee waaqayyo erga mana kana keessa mana isaa keessa linneeti bifa daddaatiin nutti dubbata garaa keenyaaf yaada keenya hundumaatiin duukaa buuneerra yoo ta'e wanti iddoo kanatti ta'u hundumtuu ergaa gara jireenya keenyaa dhufaa turedha. Kanaaf baay'ee waaqayyoon galateeffanna. Torban darbee baay'ee keessan akkuma yaadattanii obboloota dana turtanii barumsa jireenya amantoota keenyaa jireenya waldaa kiristaanaa ilaaluu keessaa tokko fudhannee waa'ee maatii irratti barachuu jalqabnee turre. Mata duree bal'aa isaanii ta'ee waan torban tokkotti torban lamatti dubbatanii fixan miti. Bifa garaagaraatiin haala garaagaraatiin mata duree mataa sadanii baay'ee of jalatti sababii qabuuf waa'ee maatii ilaalchisee torban tokko torban lamatti waan hundumaa dubbannee wal hubachiisuu dandeenya jechuun hin danda'amu. yaaduma walii kennuudhaaf waan gaggabaabaa kaasaa turre. Wariddoo kana turtanii torban darbee waa'ee jireenya maatii ilaalchisee wallaansoo biyya lafaa keessatti haala biyya keessa jirruu keessatti maatiitti dhufaa jiru ilaalchisee sagalee waaqayyootiin qabnee wanta tokko tokko wal yaadachiisaa turre. Maatiin hundi waldaa kiristaanaa akka ta'e walii wajjiniin dudubbanne. Hundee waldaa kiristaanaa duwwaa otuun ta'in maatiin hundee sabaa hundee biyyaa waan ta'eef baay'ee iddoo guddaa qabaa qooda guddaa qabaa jennee sagalee waaqayyootiin qabnee wal yaadachiifne. Waan kana ta'eefis tokko tokkoon keenya maatii keenya yommuu gargaarru maatii keenya yommuu ijaarru maatii keenya toora sagalee waaqayyootiin yommuu geggeessinu biyya geggeessa naannoof waan gaarii hojjeta biyya keessa jirru waan gaarii hojjeta akka jirru beekuutu nurra jira. Dhuunfaa miti maatii keessatti waan gaarii hojjechuun naannoo keenyaafis biyya keenyaafis hojjetaa jirra kan jedhu kaafnee turre. Maatiin tokko yoo gammadee maatiin tokko yoo gaddee hin hirmaanna kophaa ta'uu hin danda'u. Maatiin haala hundumaa keessatti kan jedhus kaafnee ilaalle. Keessumaa immoo akka sagalee waaqayyoo akka kiristaanotaatti nuyi walii wajjin jiraanna sababii ta'eef gammachuunis gaddis maatii tokkotti toluunis itti baduunis nama hundumaa ilaala amantoota hundumaa ilaala waan ta'eef walii kadhachuun wal jajjabeessuun barbaachisaa akka ta'e dudubbannee turre. Kanaan qabnee sagalee waaqayyoo keessaati macaafa seera uumamaa 46 waa'ee seenaa Yaaqoob kaafne nama biyya isaati ba'ee biyya ormaa dhaqe. Ijoollee isaa qabeenya isaa jireenya isaa hundumaa buqqisee biyya ormaatti nama galee biyya Gibxiitti nama adeeme beelarraa rakkinarraa kan ka'e waa'ee isaa fakkeenya sagalee waaqayyoo keessaa fudhannee sabni Oromoos akkasuma biyya isaa keessaa buqqa'e lammii isaa saba isaa keessaa ba'ee biyya ormaa aadaa haaraa biyya haaraa amala haaraa keessatti maatii guddisaa jirra kan jedhu walii wajjiniin ilaalle. Wallaansoo garaagaraatiin maatii guddifna biyya ormaa keessatti amma nuu danda'ametti aadaa keenya eessisuudhaan ijoollee keenya amma nuu danda'ametti afaan keenya barsiisuudhaan amma nuu danda'ametti sagalee waaqayyoo isaan barsiisuudhaan biyya haala garaagaraa bifa adda addaatiin itti mormaa jiru kana keessatti ijoollee keenya guddisuudhaaf wallaansoo qabaa jirra. Kun maatii hundumaa ilaala. Maatii hundumaatu keessatti hirmaata. Kana keessattis waaqayyo akka inni nu gargaaraa nu geggeessaa jirus walii wajjiniin ilaalleerra. Fuuldurattis waaqayyo nu geggeessa. Egaa maatii wallaansoo qabaa jiru kana maatii ijoollee guddisuudhaaf nagaaf tokkummaadhaan aadaa isaa amala isaa kiristaanummaa isaa amantii isaa eeggatee jiraatu kana waan baay'eetu immoo ittiin mormaa jenne waan baay'eetu itti dhufa. Bifa adda addaatiin karaa garaagaraatiin itti dhufa. Karaa ijoollee ta'uu danda'a, karaa aadaa biyya kanaa ta'uu danda'a, karaa maatii keessa wanta ka'uu danda'u ta'uu danda'a. Bifa adda addaatiin wallaansoo keessa darbina. Eenyullee eenyuun ceepha'uu hin danda'u. Hundumatu wallaansoo qaba.
hundumatu keessa darba. Tarii wanti nuyi keessa darbinu giti nuyi itti keessa darbinu garaagara ta'uu hin mala. Garuu namni wallaansoo keessa darbuu hin darbine biyya ormaa keessatti hin jiru. Sababiin isaa waan baay'eetu nuyi keessummaa, waan baay'eetu nuyi haaraa. Waaqayyo nu gargaaree garuu itti baraa jira. Ijoollee keenya keessatti guddisaa jirra. Jireenya keenya keessatti ijaarrataa jirra. Rakkoo garaagaraa nutti dhufu kana hundumaa keessatti immoo ilaalleeti Waaqayyo akka inni nu gargaaru, akka inni nu gargaaree fidee asiinis nu ga'e walii wajjin nu dubbanne. Dhumarratti wanti nu gochuu dandeenyu akka nama Waaqayyootti akka kiristiyaanaatti humna Waaqayyootiin maatii keenyaaf ijoollee keenyaaf loluu nu barbaachisa. Maaliin lolla? Dubbii Waaqayyootiin lolla, sagalee Waaqayyootiin lolla. Maatii keenya Waaqayyo duratti dhiyeessina kadhataan kan jedhuuni xumurre. Haala kutaa salamaffaatti ceena. Yeroo baay'ee sababiin hin qabnee fi keessa deebi'ee baay'ee dubbachuu hin danda'u. Kutaa isa lammaffaa har'a immoo walii wajjin ilaallee gara dhumaarratti immoo hundumti keenya maatii Kiristoosiidha. Namni kana keessa ala ta'e hin jiru jennee galma Asteer Gannoo keessa erga seenne booddee achitti yerootti keekii murru ta'a. Waaqayyo ganama kana sakkanni kutaa sarraa kana keessattis nutti dubbatu kadhataaf hawwi hunduma keenyaati. Mata dureen keenya inni ganama kanarraa kan inni jedhu maatiin kiristiyaanaa akkamittiin walii wajjin jiraachuu danda'a kan jedhu mata duree godhan. Maatiin Waaqayyo, maatiin kiristiyaanaa biyya ormaa keessaa waan baay'een itti dhufee geggeeddaraa kan jiru, joonjessaa kan jiru. Akka nama Waaqayyo akka kiristiyaanaatti garuu attamitti walii wajjin jiraata. Maaliif beekama maatiin kiristiyaanaa? Isa kana ilaalla. Na Waaqayyoon dhaabannee kadhannuu booddee sababii teessaniif. Attamitti walii wajjin jiraan irratti yaadaa sagalee kana. Abbaan manaa maal gochuu qaba? Haati manaa maal gochuu qabdi? Ijoolloti maatiin mana keessa jiran maal gochuutu isaanirraa eegama? Maatii kiristiyaanaa ta'anii aadaa hamaa kana keessatti mul'achuu danda'uudhaaf, ofirraa loluu danda'uudhaaf, nagaan jiraachuu danda'uudhaaf ani maal gochuutu narra jira jennee ofii keenya dhuunfaatti fuula Waaqayyo duratti haa gaafannu. Waaqayyo nama nutti dubbata, karaa nu agarsiisa, jireenya keenya Waaqayyo geggeessa jedheen amana. Galanni siif haa ta'u abbaa keenya, maatii nu laattee jireenya nu laatte. Biyya ormaa silaa keessatti rakkannu keessatti mana nutti ijaarte jireenya nuu kennite. Hin hojjenna, hin baana, hin galla, mana qabna, jireenya qabna. Irra deddeebinee si galateeffanna isa kana hundumaatiif. Ijoollee nuu laattee, qabeenya nuu laattee, nagaa fayyaa nuu laattee, irratti dabaltee immoo waldaa kiristiyaanaa nuu kennite. Obboloota, obboleettota, maatii guddaa nuu laatte. Maatii bal'aa nuu kennite. Galanni siif haa ta'u. Maatiin kun walii wajjin yommuu jiraatu, walii yaada, wal gaafata, walii yaafata. Yeroo gammachuu walii wajjin, yeroo gaddaa walii wajjin, haala hundumaa keessa walii wajjin darba maatiin Waaqayyoo kun. Kana keessatti immoo yaa Waaqayyo situ bu'aa maatii kanaa akka taanu nu godhe maqaan kee haa eebbifamu. Ammas ganama kana immoo maatiin kiristiyaanaa akkamittiin jiraata mana isaa keessa, akkamittiin jiraata naannoo aadaa hamaa kana keessatti, geeddarama gurguddaa dhufaa jiru kana keessatti, akkamittiin akka nama Waaqayyootti haadha manaa Kiristoosiin jaallattu, abbaa manaa Kiristoosiin jaallatu, ulfina kennu taanee akkamittiin ijoollee keenya, mana keenya, maatii keenya akkatti geggeessinu nutti dubbadhu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos isa hundumaa danda'uutiin si kadhannaa. Ameen. Ta'a Waaqayyo si eebbisu. Maatiin kiristiyaanaa akkamittiin walii wajjiniin jiraata? Biyyi lafaa toora qaba, seera qaba. Biyya lafaa keessa waan hundumtuu tooraan Waaqayyo kaa'e. Isa toora hin qabne Waaqayyo tooratti deebise jedha sagaleen Waaqayyo. Biyyi lafaa bifa hin qabdu turte, Waaqayyo garuu bifatti godheedha. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa jedhee duraa booddeedhaan Waaqayyo waan barbaachisu hundumaa qajeeshee tooratti godhe Waaqayyo biyya lafaatti. Akkitti biyya lafaa keessa jiraannus toora sana eennee jiraanna.
galgala waaqayyo yeroo boqonnaa jedhee dukkana fidu gara hojiin dhaqa jennee hojiitti hin baanu. Kan keenya of course godhaa jira haala biyya kanaati. Yeroo waaqayyo immoo hojjedhaa guyyaa isinii kenneera yeroo inni jedhu immoo ani hojjedhu ol deebi'ee rafa namni jedhu yoo dhukkubsate yoo rakkatarraa kana hundumti isaa toora qaba. Yerootti waan ta'uun irra jiru waaqayyo qopheesseera. Qotee bulaanii bokkaan yeroo roobu amma facaasuun irra jiru lafa qotuun irra jiru jedhee boqonnaa hin fudhatu. Yeroosaa yeroo hojjetanii bonaa yeroo naannoon tolee bareedu amma qonnaan qota hin jedhamu biyya keenya keessa yeroo boqonnaa yeroo qotamu miti kan biyya kanaa miti. Hundumti isaa toora qabu. Waaqayyo tooraan qaba. Biyya kana keessa tooraan seeraan jira. Konkolaataa yommuu oolu walgahii yommuu dhannu iddoo hojii keenyaatti kan nu agarsiifnu jireenyi nu namaa wajjin ollaa keenyaa wajjin jiraannu moorii dhannee giroosharii dhannee yeroo waa bitannu yeroo waa kaffaluu barbaannu toora qaba. Hundumti isaa isa duukaa yoo bu'uudhaa baana toora sana seera sana eeguudhaa yoo baanne namarraa adda taanaan jireenyi keenya ulfaataa ta'a. Warra kaanittis jireenya rakkina qabu itti finnaa jechuudha. Nuyi maatiin Kiristoosis akkasuma attamitti walii wajjin jiraata maatiin kiristaanaa yommuu jennu toora waaqayyo kaa'e seera waaqayyo dhaabe macaafa qulqulluun kan nutti dubbatu isa duukaa bu'uu barbaachisa. Inni jalqabaa maayi? Inni jalqabaa akka nama dubbadhee ture toora waaqayyo kaa'ee eeganii walii wajjin jiraachuudha. Toora maalii kaa'ee waaqayyo? Abbaa manaaf haadha manaatiin maatiidhaaf waaqayyo waldaa kiristaanaa keessattis kan yeroo hundumaa dubban kakuu moofaa keessatti kakuu haaraa keessatti toora kaa'ee akkatti walii wajjin jiraatan. Abbaan manaa maal gochuu akka qabu haati manaa maal gochuun akka isheerraa eegamu ijoolleen mana keessa jiran maal gochuun akka isaanii ta'u waaqayyo toora kaa'ee seeraan tooraan duraa booddeedhaan irraa jalaan jiran akka waaqayyo nuu kennetti galanni fulfinni isaaf haa ta'u. Ergaa Phaawulos keessatti yoo dubbiftan Efesoon boqonnaa 5:23 irra kan jiru yoo ilaaltanii Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa akkuma ta'e jedha. Mataan waldaa kiristaanaa Iyesuus Kiristoosidha. Mataa waldaa kiristaanaa Kiristoos akkuma ta'e abbaan manaas mataa haadha manaa isaatiiti. Kan dubbachuutti yeellaan sagalee waaqayyootu dubbata. Mataa jechuun maal jechuudha isa jedhu gara fuula duraatti ilaalla. Efesoon boqonnaa 5:23 irraatti ilaaltu. Waaqayyo toora kaa'eera. There is no role confusion. Ani maalan godhaa narra maal teegamaa sirraa maal teegamaa eeyyatu kana godhaa eeyyatu sana godhaa. There is no confusion. Waaqayyo toora kaa'e. Yoo isa duukaa buune jireenyi keenya nuu bareeda nuu tola. Yoo isarraa kaanne hin abboomamu toorma kana barbaadu maaliif waaqayyo akka jedha yoo jenne numatu rakkata. Bu'aa keenyaaf waaqayyo toora kaa'e. Akka inni nu gargaaruuf akka jireenyi nutti hin ulfaanneef waaqayyo toora kaa'e. Akka toora waaqayyo kaa'eetti gaa asirratti argaa jiru darbaa jiru. Akka toora waaqayyo kaa'eetti ga'een abbaa manaa Kiristoos mataa warra dhiiraa akka ta'e jedhe. Eeyyatu mataa warra dhiiraati Iyesuus Kiristoos mataa isaaniiti. Iyesuus Kiristoosin sodaatu. Isatu isaanirra jira. Isatu isaan geggeessa. Isatu isaan abbooma. Mataan dhiiraa eenyu? Kiristoos jechuudha. Kiristoos mataa warra dhiiraa akkuma ta'etti. Ittaaniyu abbaan manaa immoo mataa haadha manaati. Toorris akkas. Abbaan manaa immoo mataa haadha manaati. Maal jechuu akka ta'e ilaalla gara fuula duraatti. Itti fufa toorri inni itti aanumoo maaltu jira? Waaqayyo immoo mataa Kiristoosiiti. Kana yaada koo keessaa fuudheen dubbadha miti. Qorontoos isa jalqabaa boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irraa dubbisa.
tarii namoota misunderstandii gochuu hin danda'u. Keessumaa immoo dhiiratu lallabaa jira saamii ta'eef salphaan ta'u. Garuu sagalee Waaqayyoo irra dhaabadheen dubbataa jira. Qorontoos isa jalqabaa boqonnaa 11 lakkoofsa 3. Kiristoos mataa warra dhiiraati. Abbaan manaa mataa haadha manaa isaatiiti. Waaqayyo immoo mataa Yesuus Kiristoosiiti. Toorri isaa akkas yoo ilaaltan. Toorri kun yoo jallate rakkinatu uumama. Toorri kun yoo jallate jireenyatu ulfaataa ta'a. Toorri kun yoo eegamuudhaan yoo baate maatiitu jeeqama, jireenyatu jeeqama. Toorri kun yoo karaarraa kate jaalalatu bada. Eenyu maal gochuun akka sarraa eegamutu waldhaalama. Obboloota koo abbaan manaa geggeessaa ta'u yookiis mataa ta'uudhaaf maal ta'utu irra jira? Geggeessaa Kiristoos beekuu isa barbaachisa abbaan manaa. Calloole mataan godhu Waaqayyo. Kan mataa ta'uu isaanii yoo hin irraanfatu abbaan manootaa tokko tokko akka Kiristoos mataa isaan godhe yoo hin dagatu. Takka kan miilla ta'an jiru, kan gadoof deebisan jiru, kan iddoo isaanii wal dhaalan jiru, itti gaafatama isaanii kan wal dhaalan jiru abbaan manootaa. Kiristoos garuu mataa isaan godheera. Mataa ta'uun immoo salphaa miti. Geggeessuun salphaa miti. Isa kanas hin ilaalla. Kiristoos maal godhee mataa abbaa manaa yommuu ta'u, abbaan manaa fakkeenya Kiristoos fudhachuutu irra jira yommuu jennu, Kiristoos maal godhee isa jedhu gaaffii gaafachuun barbaachisa. Kiristoos cubbamoota jaallate. Cubbamoota warra mudaa qaban, warra hir'ina qaban, warra karaa hundumaatiin hin guunne jaallate. Mataa inni ta'e abbaan manaa gaakkas. Hir'ina hin lakkaa'u, dadhabbii hin lakkaa'u. Hin bareeddee, fokkiftee, mi'aawuu didee kanatti ta'ee sanatti ta'ee wanti xinnoo hin funaanu. Mataadha sababii ta'eef hin danda'a. Mataadha sababii ta'eef hin jaallatan. Hin jaallata. Maaliin wajjin? Hir'inni yoo jiraate hir'inaa wajjin jaallata. Dadhabbii yoo jiraate dadhabbii wajjin jaallata. Rakkoon garaagaraa yoo jiraate rakkina sanaa wajjin jaallata. Maal amanee jaallata? Yesuus Kiristoos inni mataa ta'e hin geddara. Yesuus Kiristoos inni mataa ta'e haala kanaan jijjiiruu danda'a jedhee amantiidhaan jaallata. Itti gaafatamii abbaa manaa inni mataa ta'e isa kana. Inni lammaffaan Yesuus Kiristoos ofii isaa kenne. Sakrifaayisii godhe. Abbaan manaa inni mataa ta'e haadha manaa isaatiin waan sakrifaayisii godhu baay'ee qaba. Waan irra darbuuf baay'ee qaba. Waan dhiisuuf irra jiru baay'ee qaba. Waan obsuun irra jiru baay'ee qaba. Sana hundumaa danda'ee jaallata. Sana hundumaa danda'ee ofii isaa kenne. Eenyuuf? Haadha manaa isaatiif. Kan Waaqayyo isaa kenneef. Tokko ta'aa isa Waaqayyo jedhee lamaan isaanii walitti fideef ofii isaa kenna. Namni ofii isaa kennu nama Waaqayyo duwwaa. Nama Kiristoos hin beeku. Namni ofii isaa kennee haadha manaa isaa danda'ee wajjin jiraachuu kan danda'u. Kiristoosiif ofii isaa hin laanne yoo ta'e haadha manaaf ofii isaa kennuu hin danda'u. Kiristoos cubbamaa jaallate qajeeshee akka ta'utti nu hubanne yoo ta'e rakkina, hir'ina, dadhabbii, mudaa haadha manaa keessatti argu dhiisuu hin danda'u. Lakkaa'a malee, guddisee ilaala malee, isa isaa dhiifame yaadachuu dhiisee, isa isa fuuldura jiru duwwaa ilaala irraa kan hafe irra darbee jaallachuu hin danda'u. Amma dhumaatti jaallate Yesuus Kiristoos yeroo murtaa'aadhaan miti. Warra isaan jaallate, warra isaan waame, warra isaan fo'ate jedha sagaleen Waaqayyoo. Yohaannis 13 irraa yoo ilaaltani hamma dhumaatti isaan jaallate. Amma yoomiitti? Hamma dhumaatti. Takka namooti abbaa manootaas haa ta'anii, haadha manootaas haa ta'anii amma oonaa game, amma oonan dadhabe, amma oonan fixadhe yeroo namni jedhu jira. Baay'een si obse egaa hin ga'e dhume yeroo namooti jiran jira. Kan Yesuus Kiristoos hin dhumne dhumeera. Hin dhumne kan Kiristoos.
waaqayyo nu dandeessisa yoo amantiidhaan obsaan kadhataan fuula isaa duratti na dandeessisi jennee yoo dhiyaanne nu dandeessisa. Obboleessa koo si dandeessisa, abbootaa isin dandeessisa, dargaggootaa isin dandeessisa. Isatti of kennitaniitu saabii ta'e inni mataa keessan irra jira saabii ta'e kontiroolii kan isin godhu isa. Kan dubbii keessan kontiroolii godhu, kan yaada keessan kontiroolii godhu, kan haasaa keessan kontiroolii godhu, adeemsa keessan kontiroolii inni godhu inni geggeessu mataa isa ta'e Yesuus Kiristoos isa isin irra jirudha. Isa isin amanattan, isa isin abdattanidha. Inni immoo isin miidhuudhaaf isin irra hin jiru, isin gargaaruu isinii wajjin jira. Mana keessan ijaaruu isinii wajjin jira. Akka isin guutummaatti gammaddaniif isinii wajjin jira. Kanaaf abbaan manaa geggeessaa yommuu ta'u, geggeessaa Kiristoos kana duukaa bu'uutu irraa eegama. Haadha manaa irraa duwwaa eeguun irra hin jiru. Maal kanan gootu, maal sanan gootu, maal kun hin taane, maal kun hin taane. Atoo gooteettaa karaa kees mul'ataa jira. Obsan mamii agarsiifte, jaalalaan mamii agarsiifte. Ati karaa kee maal goote kan jedhu sagaleen waaqayyo isa siin gaafata waan ta'eef hir'ina haadha manaa isaatii ishee jaallatu duwwaa lakkaa'uu hin danda'u. Fakkeenyi Kiristoos kun egaa abbaa manaa ilaala. Abbaa manaa irraatii eegama. Sababii ta'eef salphaatti ilaaluu hin danda'u. Kiristoos wareegame abbaan manaa jaalala kana waan baay'ee wareega. Waan baay'ee sakrifaayisii godha. Waan baay'ee irra darba. Eeyu dandeessisa kanaa isa geggeessaa jiru sanatu dandeessisa. Eeyunni Iyesuus Kiristoos. Abbaan manootaa fi manoota keessumaa iddoo kanatti abbaan manootaa ammam sakrifaayisii gootanii jaalala keessan iddootti eegdanii tokkummaa keessan eegdanii akka jiraattan isiniif waaqayyo keessan nu waatu beeku. Garuu waaqayyo waan isinirraa eegu baay'ee qaba. Abbaan manaa inni lammaffaan waan gochuun isaa ta'u inni lammaffaanii haadha manaasaa hubachuu yookiis haadha manaasaa beekuutu irraa eegama. Hubachuu yookiis beeku. Obboloota koo biyya kana keessatti wal hubachuu dadhabuudhaan understandii wal gochuu dadhabuudhaan waan haati manaa barbaadu waan abbaan manaa barbaadu hubachuu dadhabuudhaan mana meeqatu diigama. Nama meeqatu koortii dhaabata. Mana murtii nama meeqatu dhaabata. Nama meeqatu poolisii isteeshinii dhaaba. Wal hubachuu dadhabuudhaan waan salphaa hiikamuu hin danda'amu. Waan irra darbuu hin danda'amu. Waan tuffatanii dhiisuu hin danda'amu. Amala walii wal dhaaluudhaan, fedha walii wal dhaaluudhaan mana meeqatu diigamaa jira biyya kana keessatti. Sagaleen waaqayyoo garuu hubannaadhaan walii wajjin jiraadhaa. Ingiliffisaa akkas jedha. You husbands, live with your wives in an understanding way. Isinis dhiirota dubartoota keessaniif beektanii wajjin jiraadhaa. Very clear. Beektanii wajjin jiraadhaa. Hubadhaa wajjin jiraadhaa. Waan isaan barbaadan, waan isaan hin barbaanne, kan isaan jaallatan, kan isaan jibban maal akka ta'e qoradhaa, hubadhaa, dubbisaa, baradhaa, bira gahaa. Because karakterii adda addaa qabdu. Ati dhiiraa isheen dubartii. Lachuun keessan amala garaagaraa, fedha garaagaraa qabdu. Akkuma dandarra kaa'e maal beekuu qabna. Maal beekuu kan nurra jiru wal beekaa wal hubadhaa understanding wal godhaadha sagaleen waaqayyoo jiru. Maa inni akkaataan itti uumamni garaagara. Kana habe akkaataan itti uumamni akkaataan itti waaqayyoon qopheesse garaagara. Yeroo tokko jedhamaa ta'e yeroo qolli nagaa ta'e hin beeku biyya Hindii keessatti seenaa tokko oduu tokkotu jira. Dubartiin wanta delikeetii ta'e irraati uumamtee jedhanii yaadu waan lallaafaa wayii irraati. Akka dhiiraa waan jajjabaa irraa uumamnee jedhanii amanu. Baay'een isaanii hunda isaanii jechuun I don't know if it is true. Jennaan amma uumee qopheessee gara isa dhiiraatti geessee jedhu yeroo geessuu na dhaggeeffadhu maalan godhaa kanan godhaa sanan godhaa itti rakkifte. Jennaan abbaan manaa nuffee waaqayyotti deebisee geessee isheetti naa laattana nan dadhabee yeroo dana dhaggeeffadhu naa jetti
waan baay'ee dheekkamtii waan baay'ee nagaafattii ani moon danda'u amala isaas hin qabu amala garaagaraa qabna fudhadhuun barbaadee gashee haa ta'u kaayidee harkaa fuudhee dhuga yeroo jedhamu oduudha dhugaadhaan seenaa kana booddee amma deemee qofaa isaa takka gammadee itti tolee taa'e amma qofaa kootiif dhiidamiin qaba wanna rakkisuus hin jiru natti hin dubbattu maaliin jettu jedhee takka qabbaneeffate ammas ta'uu dide ofumaan immoo ta'uu dide ammas kana booddee meena yaala naqa tokko deemee dhaqee minatti kenni naqa tokko muna yaala yaa waaqayyoodhaan fuudheetti kennee ammas yeroo deemee galu sanuma gara torban afur sadii booddee immoo rakkinni sunuma ammas isa dhumaatti deebisee ammas dhaqee fudhate isa dhumarratti ni deebisee geessuu dhagaa oduun kun waaqayyo harkaa fuudhuu dideedha. waaqayyo harkaa fuudhuu gaafa inni didu hin boo'ee achi dhaabatee boo'ee maal waaqayyo maalan si godhe qophaa jiraachuu nan dadhabe wajjin jiraachuu nan dadhabe anaan maal na wayya jedhee boo'ee deebii waaqayyo kenne beektu wal danda'uu barbaachisaa danda'i wajjin jiraadhu gashuus hin dandeessu sababii ta'e danda'i wajjin jiraadhu isa dhumaa itti meeru wal danda'uu barbaachisaa jechuun akka nuti uumamne waan nuyi barbaannu garaagara sababii ta'e kan nu gammachiisu kan nu gaddisiisu garaagara isa kana ammatu maayinni garaagarummaan kun jedhamee irratti barsiifna ta'e barumsa mataa isaa danda'e yeroo dheeraa fudhatudha. garaagarummaan keenya saayikoloojikaalii naachuraalii maayinni dubartooti maalitti gammadu dhiiroti maalitti gammadu isa jedhu mataa isaa tuufuun haasofne yeroo dheeraa yeroo kaan baay'ee barsiifna warraa yeroo fudhannee barsiifnu addanatti garuu keessatti yeroo itti dubbadhu hin qabaadhu garaagarummaa qabnu garuu warri dhiirotaa beeka waan dubartoota barbaadan adda warri dubartootaas warri dhiirotaa kan isaan barbaadan beeka addanis keessumaati dhiirri ulfina isaatti yoo bu'ame du'a isaatti walinchaa yoo ulfina isaatti bu'ame eenyummaan isaa eegamuufidha yoo baate baay'ee itti dhaga'ama karaa mata akka eeggadhaa kai buna danfisii kai dhaqa nyaata qopheessii kai dhaqa kana bitii yoo jettanii nama tokko shaakin itti dhufu biyyatti dhaga'ee beeku argatu rakkannaa jiru keessumaa hiriyaa biratti jechuun dandeessan eeguufi barbaachisa itti dhaga'ama saabii ta'e warri haalota ammoo keerii barbaadu dubartooti keerii barbaadu eeggannaa barbaadu emotional relationship barbaadu dhaggeeffachuu barbaadu abbaan manaa yeroo baay'ee takka immoo isa kana dagata murtoo yeroo kennamu keessatti argamuu barbaadu yaada kennuu barbaadu isaantu dafee dubbii argata sabiite waaqayyo isaaniin akka addaatti isaan qopheesse waayiringin sammuu isaanii keessaa kan dhiiraa adda addaa jedhama kanaafuu inni dhiiraa yeroo baay'ee dafee hin dhufu sloowdha jedhu yeroo tokko erga tureenyaa gara nama taakooti erga darbeefaa maal jechuudha kun jedhee deebiitti yaadutti qaba dhiirota baay'ee ilaaltan waan baay'een ittiin jedhame beebii arrabsoo ta'uu danda'a battalatti hin galleef argamanatti galee booda ala jechuu isaatii abaluu reefuu takka ture yaadatamu warra haadhotaa yoo ilaaltanu dubartoota yoo ilaaltanu right away battala sanatti qabu battala sanatti deebii qabu battala sanatti waan jedhan qabu hir'innis yoo jiraate waan gaariinis keessa yoo jiraate right away battaluma sanatti very fast akka kanatti waaqayyo isaan uumu yoo beeknee walii wajjin jiraanne eebba keenya yoo beeknee walii wajjin hin jiraannu rakkina keenya kan beekuun barbaachisa abbaan manaas haati manaas yoo akka gaariitti waliin beeknu yoo ta'e waan baay'ee irratti wal dhabna waan baay'ee irratti wal rakkifna waan baay'ee irratti danqamna wal beekuun walii wajjin ta'anii dubbachuun barbaachisaadha yaadni keenyas garaagara qaba walii galuus hin dadhabna takka rakkoon argamuu jalqaba yeroo walii galuu walii hubachuu yommuu dadhabnu rakkoota argamutti kaaga rakkoon kun attamitti xinnaatee jalqaba hin biqilti rakkoon sagaleen waaqayyoo maal jedha Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irraati
kajeella hamaan erga iddoo ga'eetii jedha cubbuu hin dhalaa cubbuunis erga raawwatamee du'a hin dhala kajeella hamaan erga iddoo ga'e xinnummaatti jalqaba guddataa adeema salphaatti yoo ilaalle damnee rakkina keenya hiikkachuu dhiifne boriftaa yoo jenne guddataa adeemti jechuudha. Diinni seexanni immoo isa kana keessa dhufee hojii isaa hojjeta. Keessumaa warri dhiiraa dafanii waa dubbachuun barbaadan jedhama in general hundeechuu qoomiti. Dafanii waa dubbachuun barbaadan homaan jedhu haa ta'an godhu boran dubbata giddi walitti kuusu jedhama walitti qabu boran dubbata. Hin haasoftuu jedhani hin haasa'u jedhanii didu iddoo tokkooti. Yeroo tokko inni kun haadhota hin haasa waa dubbachuu barbaadu hiikuu barbaadu dafanii qajeeshuu barbaadu abbaan mana kun fataa ilaala. Sittan dubbataa jira mati dubbattu yeroo isaaniitti jiran dubbadhu deebii naa kenni yeroo isaan jiran dhiirri immoo naturaalee badaa dubbii baay'isuu kanaas hin danda'u sababii ta'e rakkata. Garuu gaarummaan samaanii isaan dafanii hiikuu dafanii fixuu barbaadu inni walitti qabu barbaadu. Gaaf tokko nama araarsuu dhaqee addana seetanii yaadinaa eeguudhaa seetanii biyya. Serious biyya. Araarsuu yommuu naquu haadha manaatu na waamisaa bitee dubbadhu rakkina keenyaan dubbatte. Jenne yeroo baay'ee immoo haadhi manoota baay'ee himachuu danda'u abbaan manaa lama sadii fixa kanumaa badaa yaadatu waa. Isaan garuu isa gaafa wal fuudhaniitii jalqabanii lakkaa'u. Akka nama caafee harkatti baatu. Garaagarummaan keenya tokko kan. Kana booddee isheen dubbattee hunduma isaanii hubachiiftee nan dhaggeeffadhe. Amma immoo carraan isaa obboleessa koo egaatu boo dubbadhu olitti. Anoo qeessi waan hin dubbadhu qabu naan jedhe. Maal hin jedhe waan hin dubbadhu qabu anoo fixeeraa naan jedhe. Maal fixee natti qoosa natti fakkaata. Maal fixee anduran fixee. Beettu waan inni godhaatu walitti qabee tuulee dhumarra ga'eera. Namatti himatu gadi hin baasu. Isheetti hin dubbatu nama kan biraatti hin dubbatu murtoo sadumaarra ga'e. Kanaafuu maal wayyaleen anoo fixeera gargar baana naan jedhe. Akka jedhame gargar ba'a. Maaltu kana hundumaa fidee dubbachuu dhiisutu kana biraan ga'e. Dafanii kudhan qabu wanti xinnoo tuffachuutu kana biraan ga'a. Kanaaf dubbachuu danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Ga'een abbaa manaa kana yommuu ta'u kanaadha manaa egaa maalirraa barbaada Waaqayyo sagaleen Waaqayyoos maal jedha. Ga'een haadha manaa ammas jajjabinaan jedha sagalee Waaqayyootu dubbata ana miti jaallachuu fi abboomamuutu irraa eegama. Abbaa manaa jaallachuu abboomamuu. Abboomamu inni jedhamu kun yeroo hundumaa rakkina uumeera. Haadhotaan yeroo kan jedhu. Warri feministiinis waa'ee kana baay'ee dubbataniiru. Gadi nu qabaa, nu tuffataa, dhiiraa gadi nu godhee maaliif harka dhiiraa jala galla nuyi likkii miti sagaleen Waaqayyoo nuun morma amma jedhanitti kan dubbatan jiru. No akkas miti. Sagaleen Waaqayyoo isaaniin gadi qabuudhaaf miti kan akka jedhu. Abboomamuuni dhiiraa gadi ta'uu miti. Bitamuu miti. Yookiis immoo dadhabduu ta'uu jechuu miti. Abboomamuun kun jaalala irratti, fedha irratti kan hundeeffame. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Waa'ee Saaraa yommuu kaasu fakkeenya ishee fudhateeti Phexros keessatti boqonnaa 3 lakkoofsa 6 abboomamaa gooftaa koo jettees isa hin waamti turte Saaraaniidha. Maal godha abboomamaa. Keessumayyuu immoo gooftaa koo jettee waamteedha. Anillee gooftaatti jedha isiniin jedhaa hin jiru. Inni kun aadaa yeroo sanaati. Garuu xinnoo yeroo abbaa manaa waamtanii asillee follossuma fuula maqaa waamu. Malumaan ulfinumaan waa itti machuun garuu gargaara. Afaan isiniin jedhee dhiirri eenyummaa isaan kun akka eegamu isaanii barbaadu. Har'a garuu dafaree mana asitti wanta tokko jechuu barbaada. Takka mana keessa yommuu oollu maqaana waamtee warri manaa koo kana naa kennii naan jetti. Fakkeenyaan isinii kenna.
maalan jedhee ibsa akkasiin jedhamu jedha maal jedha mareenaan jetti warra keenyaa isa kana naa kennuu dandeessu warra keenyaa kana naa kennuu dandeessu adaraa jedha maal jedha waliin kuni sabiyyaati gaa namoota keenya akkatti walitti dubbatu haadhota keenya abboota keenya maaliif kan kana jedha ulfinaan walitti dubbachuu danda'u moor dhiira sanii kaareejii godha moor jabeessa dhaqee kana godhi jechuufi adaraa kana naa gochuu dandeessaa jechuu garaadha malaan ergachuu jechuudha bilbilsa afaan wanti tolanii ergachuudha malee wantichuma ta'a karaa kan bira wanti hin taneessu kanaafuu amma nu danda'ametti sagalee kana beekuun barbaada abboomamoonni jedhamu kuni giddiitti wal miidhu jechuudha wal rakkisu jechuudha ati abaluu gadi jechuus miti abbaan manaa jedha sagaleen waaqayyoo akkas sila sinee dubbisee ture Kiristoos akkuma waldaa kiristiyaanaa jaallate waldaadhaafis dabarsee of kenne haadha manaasaa haa jaallatu maal godhe Kiristoos waldaa kiristiyaanaa jaallate dabarsee of kenne dhiiraatis jaalladhu dabarsee of kenne haadha manaa keetiin jechuu isaati haadha manootarraa immoo akkuma gooftaa Yesuusii bitamtutti jedha sheedhaan akka dhiiraa bitamtu akka gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanattu amanamtuu ta'e abboomamtuu ta'e jaallatamtuu ta'e itti jedha kanaaf waldaa kiristiyaanaa keessatti ammam akka isaan Kiristoosiin jaallatan hin argitu waan ani isin dhossu miti fuula keessa dura jiru faarfattoota dana dhaabatan turan keessa dhiira meeqa jiru faarfattoota keessa dhiira meeqa jiru minatti dhiira meeqa dhaabate as lama duwwaan dhaabate dhiira lamatu jira waldaana keessa dubartoota akki caalaan isaanuma yoo kadhata ta'e isaanuma yoo nama gargaaruu ta'e isaanuma yoo maal ta'e isaanuma yoo worshiippii ta'e isaanuma waaqayyoon mayyuu isaan haa eebbisu jireenya isaanii haa eebbisu maaliifan kana kaase akka Kiristoosiin bitamtutti Kiristoosiin bitamaniiru Kiristoosiin hin jaallatu warri Kiristoosiin jaallatan abbaa manaa isaaniis hin jaallatu warri Kiristoosiin bitaman abbaa manaa isaaniis hin bitamu yommuu jedhu jaalala voluntarily bitamuuf yookiis ergamuuf yookiis ajajamuuf sabni giddisiisuuf miti sabni kanan si godha sanan si godha yoo ati diddattiin jedhu miti jaallatanii godhu waaqayyoo galanni haa ta'u gara dhumaa irratti fiduudhaaf isattaan itti naaja'am kan lachuu isaaniirraa eegamuun isinitti dubbachuu barbaada lachuu isaaniirraa kan eegamu mejarreen kana ilaalaan suuraa isaanii warri goodaa baay'ee isinitti mul'atu lachuuruu dhiibaleetti garagara isheenis innis sittin dubbadhu anis nadhiiksii akka gootanii beektu isinillee beekta atuu yeroo sana namni dhufee suuraa kaasu jiraatee asirratti argamatu gaarummaan isa nama suuraa kaasetu jiru isinis haa ta'u jettanii malee kun baay'ee argama mana baay'ee keessatti walirra achi garagalanii taa'uun walirra achi garagalanii haasa'uun inni tokkoffaan galachuurraa maal ta'e gama mul'inaan waliin wajjin dubbachuu barbaachisa communication you have to be able to communicate with your wife with your husband rakkina hiikuudhaaf communicating gootu yoo ta'e rakkinni sun isinii qabu jireenyi keessa wal'aansoota yeroo communicating godhumu wal dhaggeeffachuu barbaachisa tooraan seeraan wal dhaggeeffachuu barbaachisa yeroo tokko dhiiroti televizyinii irra kaanii haadha maal jettee dhagaa'ee taa'ee eessi dhagaa'e fedha deebiidatti bikaa maal akkas jettu miti walakkaa isaa himu maaliif attentionitti hin dhaggeeffadhan waa'ee mana isheetii waa'ee ijoollee isheetii waa'ee jireenya isheetii waa'ee sagara fuula dura yoo isheen dhimmite si wajjin mari'achuun barbaada sitti dubbachuun barbaada ati maal yaadde yommuu isheen ittiin jettu walakkaa dhaggeeffata inni kun hin ta'u kanaafuu achuun irraa garagallee hin haasa'u fuulaan wal ilaallee teenyee garaa guutuu wal dhaggeeffannee yoo walitti gaddi jiraatu walii dhiifnee teenyee haasa'u
sagaleen waaqayyo isa kana geggeeffamanuu kenna otoo aariitti jirtanii aduun isin duraa hin lixine kan kaanatu waliin oolanii kan yeroo dheeraa turan jiru kan kaanii kan walii wajjin atuu oolanii nyaatan jiru isa kana gaa yeroo ka'u malee oduu baay'eetu jira kan jireenya ilmaan namootaa keessa kan fakkaatu kan ta'e yeroo isaa beekamneef garuu isa keessa hin dhabu amma inni lammaffaan lachuu isaanii irraa kan eegamu maali? Meelaraa jarreen kun maal godhaayu? Maal godhaayu? Qoolitti qabaayu si takka godhe si malee ana miti si malee ana miti si ammatu sagalee isaan dhageessu ta'e lafa tochuusa sagaleen dhageessutu ta'e suuraan kun garuu xinnoo waa hin dubbatu namni waa ofitti quba qabaa jiru hundumtuu si balleesse yoo rakkinni argame wal ceephoo hin ta'u irratti dubbachuu barbaachisa yeroo rakkina irratti dubbannu immoo amma nu danda'amet we have to be able to focus on the issue not on the blaming of each other walii keenya jee maqaa kee bakkas ta'e noo si takka godhe hirikoo si takka godhe hindumaa kun hindhumu halkanii guyyaatu dandeessu ani sin fudhadhu ati sin fudhattu yoo ta'e wal ceephoo itti ufuu danda'a garuu sagaleen waaqayyoo maal jedhame jechuu otuu ofirratti argine nuyi ofirratti murreerra ta'e waaqayyo nutti faradu ture maqaan waaqayyoo eebbifamu ofirratti arguun baay'ee barbaachisaa ofitti murteessuun baay'ee barbaachisaa anis balleesseera manaa goonaanis abbaa manaa goonaanis anis balleessa dhiifama guddaa tarii natu si aarsi ta'a tarii maqaa kootiif kana dubbatti natu kana godhe sana godhe ta'a jennee ofii keenya tuni garaatu qabbanaa alachuu yoo xiiqii ta'e garuu yoo waladheessuu ta'e garuu halkanii guyyaa quba walitti qabaa ooluu hin dandeenya rakkinni keenya garuu hiikaa hin argatu gara dhumaatti fiduudhaaf inni sadaffaan kana ilaala maal godhaa jiru jarri maalirratti wal lolaa jiru horii irratti wal lolaa jiru milkitanii walanii argitanii ana fudhata hiikoon irratti wallaansoo wal qabaa jiru qabeenya irratti walii galuun baay'ee barbaachisa ani baay'ee argeera lafatti waa'een qabeenya mana dhiige baay'ee argeera baay'ees keessa lixinneessu dubbanneera maaliif horiin adossaa maaliif horiin adossiti maaliif akkas ta'e maaliif kana ta'e maaliif atunatti maratin horii biyyatti erga maaliif biyyatti ergiti atunatti maratin atuun hin beekin horii keenya horiin kan kooti anatu fide horiin abbaan manaaf haadha manaa kan eeguti kallachuu isaaniiti kan eenyuyyuu kallachuu isaaniiti dhimma isaan barbaadan irra bu'uudha waan isaan barbaadantu isaanii ta'a malee kan eenyuu duwwaa miti isaan keessa sadaffaa akka jedha sagaleen waaqayyoo horii jaallachuun jedha waa'ee kana irratti horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latudha jireenya nama baay'ee dhiiga horii jaallachuun hundee hammeenyi hundumtuu keessaa burqu sababii ta'eef baay'ee eeggannaan barbaachisa sagalee dhumaan isinitti dubbadha inni dhumaa nama maal baatee dhaabata namichi hundi nama jaleera hubadhaati fagoo wali jirta hin argitan ta'a nama waa baatee dhaabatutu jira maal baatee dhaabata mana baatee dhaabata eewu gargaaraa jira namnu gargaaraa jira qofa isaa mana ofirratti baatee jira ba'aa jireenyaa kan walii keenyaa walii wajjin baachuutu nuti abbaan manaa ba'aa haadha manaa keessanii baadha haati manootaa ba'aa abbaa manaa keessanii baadha kanaaf waaqayyo walitti suffiidha akkanaadhaaf qofa qofaa jiraachuun hin danda'ama kaa lafa jaallatan oolanii waan barbaadan godhanii itti gaafatama yommuu fudhannu tokkummaatti yommuu yeroo rakkinaa sin jaalladha yeroo bal'inaa sin jaalladha yeroo soormaa yeroo hiyyumaa sin jaalladha yeroo dhukkubaa yeroo fayyaa sin jaalladha yommuu jennee kakannu hunduma isaa si jibbaadha qofaa kee baadhu miti dhimma mataa keetii wanti jedhamu namni waaqayyoo
haadha manaa isaatii baachuu danda'a. Namni Waaqayyo haati manaan ba'aa abbaa manaa isheetii baachuu dandeessa. Yommuu ba'aa walii baanne jedhu fooyyessuu hin yaadnu jechuu qabna. Fooyyessuudhaaf irratti hojjetu Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo immoo nu gargaara. Haala sana siin geeddara jedheen amana. Gara dhumaatti sagalee Waaqayyo tokko dhachuuf barbaada. Qorontoos jalqabaa boqonnaa 15 irraati. Jaallatamoo obboloota jedha Phaawulos. Jaallatamoo obboloota koo egaa utuu hin socho'in jabaadhaatii amanadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Atuu maatii keessan hin socho'in, atuu jireenyi keessan hin diigamin, akka jaalalli keessan sagalee Waaqayyoo keessatti hundeeffame jabaadhaatii dhaabadha. Wal danda'a, walii obsa, walii yaada, irra walii darba, walii dhiisa. Kanatti si waame Waaqayyo. Kanatti humne Waaqayyoon kadhadha. Mee iddoo jirtanitti fuula Waaqayyoo duratti dhiyaadha. Waa'ee maatii kan biraa iyyaadeen obboleessa kun personaaliin si kadhadha. Waa'ee maatii kan biraa, waa'ee maatii abaluuti kun, waa'ee warra akkasiiti kun, waa'ee warra akkanaati kun is for you. Siinsi ilaallata. Isana ilaallatu kana Waaqayyo jireenya koo qajeelchi jedhaa fuula Waaqayyo duratti dhiyaadha. Warri Waaqayyo karaa hundumaatiin isin gargaaree ijoollee keessan, maatii keessan, jireenya keessan eebbisee nagaa fayyaa qabaattanii as geessan Waaqayyoof galata geessa. Warri immoo wallaansoo keessa bifa adda addaatiin darbaa jirtanii fuula Waaqayyo duratti kadhadha. Waaqayyo obboleetti wallaansoo keessatti si gargaara. Inni danda'a, inni seenaa geeddaruu danda'a. Waaqayyo wallaansoo ati qabdu maatii kee keessatti geeddaruu hin danda'a. Inni amanamaadha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Amantiidhaan garuu fuula Waaqayyo duratti dhiyaatu. Iddoo jirrutti Waaqayyoon kadhanna. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Tarii salphaan nutti fakkaachuu danda'a ta'a. Maatii nagaa qabaannee yeroo jiran wallaansoo keessa kan darbaa jiran baay'ee ta'uu danda'u. Nu duwwaa miti warra waldaa kiristaanaa kana keessa jiran duwwaan haasa'aa jira miti. Kiristaanoti biyya lafaarra jiran wallaansoo keessa darbaa kan jiran baay'eedha karaa maatii isaanii. Waaqayyo garuu amantiidhaan yoo itti dhiyaanne nu gargaara, nu dhaaba, nu jabeessa. Kanaafuu fuula Waaqayyo duratti haa kadhannu. Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo kan isin gargaare. Nagaa kan qabdan, fayyaa kan qabdan. Biyya aadaa isaa hamaa ta'e kana keessa teessanii ijoollee keessan kan guddifattan, ijoollee keessan guddiftanii iddoo kan geessan, ammas guddifataa kan jirtan, ijoollee keessan kaleejii kan jiran, kaleejii giraajuweetii kan godhan, haala hamaa kana keessatti, biyya ijoolleen haayiskuulii keessatti mana barumsaa dhiiftee yaatu keessatti, biyya diraagiin ijoollee balleessu keessatti, Waaqayyo si gargaaree sana hundumaarraa ijoollee kee mana kee eegee maatii kee eebbisuu isaatiif Waaqayyoon galateeffadha. Kan keenya immoo ijoollee xixinnayyoo qabna. Ganaana fuuldura jira. Yaa Waaqayyo tamittan guddisaa ijoollee koo. Mana barumsaatti erga lafa isaan oolan hin beeku, nama isaan wajjin oolan hin beeku. Na gargaari kan jedhaa jirtan jirtu. Yes, Waaqayyo si gargaara. Yoo ati isa amanatte mana kee keessatti sagalee Waaqayyootiin yoo deddeebite hin gargaara Waaqayyo ijoollee kee. Haala hundumaa keessatti ni gargaaraadha. Hallelujah. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo, Waaqa hundumaa dandeessu. Biyya keessa jiraannu kana keessatti jireenya nutti ijaarteetta. Karaa hundumaatiin nu gargaartee nu dhaabdee as geenyeerraa galanni siif haa ta'u. Bu'aa ba'iin tureera, bu'aa ba'ii keessa nu dabarsite. Yaaddoon tureera, yaaddoo keessa nu dabarsite. Attamittanii mana koo geggeeffadha jennee yaaddomne irra ta'a. Mana keenya geggeeffachuu akka dandeenyu nu gargaarte. Attamittanii ijoollee koo haalamaa kana keessatti guddisaa jennee yaadne irra ta'a. Akka ijoollee keenya haalamaa kana keessatti guddifnu nu gargaarte maqaan kee eebbifamu.
kan keenya rumsiifneerraa foosifneerraa koowwan argineerraa garanni siif haa ta'u. Akkasumas immoo yaa Waaqayyo maatiin si fuulduratti dhiyaataa jiru jira. Ijoollota xixinnayyoo godhataa kan jiran, kaan immoo fuudhaaf qophaa'aa kan jiran, kaan immoo irratti yaadaa kan jiran. Attamittan biyya kana keessa jiraachuu danda'a ijoollee koo wajjin haala kana keessatti attamittan guddifadhaa sagalee Waaqayyootiin kan jedhan jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isaan gargaare. Inni kanaan dura waldaa kiristaanaa ijaaraa geggeessaa turte obboloota kana gargaare. Karaa adda addaatiin wal'aansoo keessa darbaa kan jiran, karaa beekamu karaa hin beekamne ayyaanni keef eebbi kee isaanii wajjin ta'ee isaanis yaa Waaqa fuula kee duratti gammachuudhaan jireenya isaanii isa biyya lafaa kana raawwatanii gara kee dhufu akka danda'an gargaare. Biyya lafaa keessatti yoo rakkannes yoo gammannes yeroo dhumaaf yaa Gooftaa. Amma keessa jirru kanatti immoo keessatti gammannee si galateeffataa akka jiraannu akka nu gargaartuuf si kadhanna. Rakkinaan biyya lafaa kana keessa nu keenyati. Yaaddoodhaaf sodaadhaaf gaddaaf biyya lafaa keessa hin jirru jireenya keenya yaa Waaqayyo isa gaddaan guutuu barbaadu, isa qoramsaan guutuu barbaadu, isa mana keenya maatii keenya jeequu barbaadu humna diinaangoo seexanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nurraa rukuti. Nurraa rukuti maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Sabni keessi galateeffataa jireenya isaa biyya lafaatti gammadaa dabarsuu akka danda'u akka nu gargaartuuf si kadhanna. Maqaa Kiristoos Yesuus isa hundumaa danda'uuti. Ameen. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Yeroo asiitii gadi baanu galma Asteer Gannoo seenna keekii yeroo itti murru ta'a akka selebireetii goonuu fi Waaqayyo maatii nuu kenneera. Maatii isa dhuunfaa keenyatti kan nurra immoo darbee Waaqayyo maatii guddaa kan nuu kenneera. Isatti Waaqayyoon galateeffannaa daraa hundumti keessan irratti argama. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagalli Waaqayyo haa ta'u. Luba keenya akka keessanitti qabaatee eebbisaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Isiniinis Waaqayyo isin haa eebbisu. Tokko tokko lubatti harka qabanii eebbisuu waan hin barbaachifne itti fakkaachuu danda'a. Innuma barbaachisa hunduma keenyaaf Waaqayyoof galannaa ta'u. Amma bakkuma jirru ol kaanee akka Gooftaan keenya nu barsiisee walii wajjin kadhannee waaqeffannaa keenya xumurra. Yaa Abbaa keenya Waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee Waaqarratti akkuma ta'e akkanumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u buddeena keenyaadhaa nuuf kenni. Yakka keenyas nuuf dhiisi. Nus immoo kan nu yakkaniif akkuma dhiifnu. Qoramatti nu hin galchin. Hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keeti yoo humnis galannis baruma baraan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa, eebba fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisuu nagaas isiniif haa kennu. Maqaa Abbaatiif kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon. Ameen. Galli Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma dhaabbannee jirutti gidduu keenyatti kottu argami. Faarfattoonni dhadhimma faarfatan si'a lama faarfatan si'a sadii faarfannee gadi baana. Hafuura Qulqulluu nurratti mo'i. 2 3 Gidduu keenyatti kottu argami. Haadhata keenyas nu dhaabanii. Si'eegaan na kottu nu gorsii. Hafuura Qulqulluu, Hafuura Qulqulluu nurratti mo'i. Hafuura Qulqulluu, Hafuura Qulqulluu nurratti mo'i.
Thank you.